أنا سلاح نسيبني خي خنوما أنا سلاح هنقدردو أنا سلاح ملكاو أنا سلاح فان أدو راجع أنا مني خرات دلقا رادي متوكو دلقا صارت ملكاو ندندلا قلقلا جنا من دلقو appreciate يقولوا رفتي اعتمال قلقل وما قلقلا جنا من دلقا مالي ندو تامي تي وخجت تاتي إلى الجاتي دلقا رفق أبدو خان إلى الجاتي هارد ورك رفق أبدو رونجي دا إلى الجسنتو أكاتي هارد ورك رهين تاني سيقودي كوس نما قدام فكني فنما قدام قوجن هندا خين خيسا ومالتو رفا nama guddaa mataan arrii whatever jechuun nama guddaa ulee qabatu nu dhuf nama akkas nama agartee san hoggonni dhufanii kabajamoo usteetteessa ni caqastamoo ni haasota kun hundinuu maaltu si akka ati reaaktii gootu si godha it is your attitude. Hayyeegaa akkam jirtan deebi'ee dhufee gaa arraan tana wanni waliin laalu akkuma tanaan dura programmoota dabareerratti waa waliin haasofne seera milkaa'inaa yookaan the law of success part 1 fi part 2 waliin laallee turre kan duraa seera milkaa'inarraa kan duraa maal ture the law of belief yookaan seera amanuu kanarratti gabal'inaan laallee jirra warroonni kan kutaa tokkoffaa hin laalin irra deebi'aatiiti kan kutaa tokkoffaa laalaa seerri lammaffaadha the law of desire yookaan seera fedhinnaa kanasi tanaan dura akkuma laallee saniifuu warreen kana laalinis deebi'aatiiti viidiyoo tana dura irratti ilaalaa itti aanuudhaan kanarraa seera sadaffaadha seera the law of positive attitude laalla the law of seera sadaffaadha which is the law of positive attitude. namni kun milkaa'uu barbaada seera tokkoffaatii fi seera lammaffaa hojirra oolchee jira. Seerri kun by the way bakka ati seera san hin eeggatinitti akkuma tanaan dura viidiyoolee tanaan dura dabarsan irratti haasofnetti si qaba hudha sitti ta'a. So seerri the law of positive attitude namni kun guddachuudhaaf wanni dura isa barbaachisu ilaalcha bareedaadha ilaalcha milkaa'inaa ni tahaa naaf tahaa yookaan naaf taha jedhee abdatee amanee yoon fi kan mana hin baane taate barannaan ta'u jechaadha waan takka yaalaa ooltu siif hin ta'u because already seerri the law of positive attitude seera facaasuu fi haamuuti jaama. Facaasuu jechuun maal jechuudha namni tokko yoon fi ka'ee bishingaa ha facaasu taate at the end of the year bishinga oomisha malee bishingaa facaasee xaafiin oomishu yookaan xaafii facaasee boqqolloon oomishu. So seerri the law of positive attitude kana bakka lamatti gargar qoodan ogeessonni sammuudhaa yookaan ogeessonni adda addaa. Attitudein kun maali tokko ilaalcha positive jennuuni tokko ilaalcha negative jennuuni. ilaalchi positive amma ilaalchi negative nu barbaachisuun haasofnu irratti ilaalchi positive akkamitti dhufa ilaalcha positive jechuun maal jechuudha ani milkaa'inaa fi uumamnee waan jiru sammuu tantee keessa haquudha qabda akkamitti hayxaa positive attitude jechuun wanni uumamu takka wanni godhamu takka yookaan rakkinni narra gahu tokko ana qofarra gahe jettee yaaduu dhiisuudha definitely addunyaa kanarra ati miidhamte yoo ta'e ati khufte yoo ta'e ati tanaan dura rakkinni adda addaa si qunname yoo ta'e ati haadha yoo dhabde ati abbas yoo dhabde yookaan diinagdees yoo dhabde yookaan waan adda addaatiin fattanamte yookaan rakkina adda addaa keessa dabartee yoon fi khadufte taate kun si qofaa miti. Kana ilmi namaa hundinuu fatanaa adda addarraa sadarkaa adda addaatiin namuu rakkina arkee jira. So si qofarraa miti balaan kan buute balaan narra bu'e balumti narraan deemne tun maali jettee galgala ganama yoon fi negatiivii qayaadu taate of course waan ni ati haammattu yookaan oomishni ati oomishtulee rakkina booda kasaaraa boodan fayyadaba boodan sitti deddeebi'a. Why? Because wanni ati facaasaa jirtu rakkina waan ta'eef wanni ati haammattus rakkina. So please sammuu teenya tan akkuma reefu isin jee waan itti download waan itti keessatti download goote yookaan waan ati install irra gootetu siif dubbisa siif dalaga. So the law of positive attitude waan ati alaafiddu miti by the way kun waan ati firratti karoorfattee dalaydu malee yes of course akkuma programma kanaan duratti jennetti attitude kana yookaan beliefii hajennu kana belief jechuun waan ati itti amantu beliefii kana fidu attitude nis sanii walitti qabata. Attitude jechuun
milkaa'ina akkamitti ilaalta? Quufinsa akkamitti ilaalta? Nama akkamitti ilaalta? Maallaqa akkamitti ilaalta? Okay? Yeroo akkamitti ilaalta? Namoota adda addaa, fiildii adda addaa beekumsa akkamitti ilaalta? Okay? Dubartii akkamitti ilaalta? Dhiira akkamitti ilaalta? Nama xiqqaa akkamitti ilaalta? Nama guddaa akkamitti ilaalta? Manguddoo akkamitti ilaalta? Iji ati itti wahii ilaaltu kun yookaan naaduraan ati kaayattee nama guddaa itti ilaaltu. Of course nama guddaa amma fakkeenyaaf nama guddaa guyyanne hunda keenya keessa maaltu dhufaa? Nama guddaa mataan arrii whatever jechuun nama guddaa ulee qabatu nu dhufu. Nama akkas nama san nama agartee san hoggoonni dhufanii kabajamoo usteetteessa. Ni caqastamoo ni haasofta. Kun hundinuu maaltu akka ati reaaktii gootu si godha? It is your attitude. Attitude ati qabdu yoonii fi nama guddaadhaaf kabajaa guddoo nama guddaa jechuun blessingiidha. Du'aa isaaniitiitu waa hedduu nurraa tiisaa. Du'aa nama guddaa nu barbaachisti. Namni jechuun you know it. So kana yoo hajiraatu taate attitude kan kee maal tahaa deema? Positive tahaa deema. Dhiisi nurraa boo guddaan maallaqa. Dhiisi nurraa boo jennee yoonii fi sunis attitude keenya. It is how akkaataa nuti itti waan takka itti maal goonu asitti perceive ittiin goonu ittiin seevii goone wanni nuti ittiin seevii goone suni aksina keenya irratti hiikama jechuudha. So the law of positive attitude jechuun waan dalaguu kaate takka irratti marraa takka kufuunsi malaa miti marraa lamas kufuunsi mala marraa sadiis kufuunsi mala marraa afuris kufuunsi mala marraa dhibba takka kufuunsi mala. Garuu akkamiin kufiinsa san laalta? Positive ilaalta moo negative ilaalta jechuun it's okay kufuun ni jira. By the way namni osoo hin kufin guddate ni jira. Ilmoon takka osoo hin kufin ta guddate ni jirti. Anaa fi ati I don't know osoo hin kufin guddanne. So ilmoon takka by the way miilanuu even deemuudhaaf miilan deemuudhaaf namni tokko miilan deemu anaa fi sin kaleessa miilan deemne yoo xiqqaate average marraa 3,000 kufneeti. So kufiinsarraa attitude ati qabdu maal fakkaata? Maaliif attitude ati qabdu yookaan ilaalcha ati qabdu yookaan naadura ati kufiinsa san itti ilaalchitu akka ati deebitee marraa lammaffaatiif marraa sadaffaatiif marraa afuraffaatiif 10f 20f sadaf whatever 30f 40f dhibbaan akka ati yaalle yookaan akka ati yaadu si godha. Warroonni kufan by the way atleetonni isin argitan kun akka addunyaatti warroonni irraan tana ciccimanii akka qabeenyatis akka beekumsaatiinis akka injifannootiin whatever warroonni injifatanii sadarkaa gurguddarra gahan kun hundinuu warroota yeroo hedduu kufanii garuu kufiinsi sun achitti hin dhaabne maaliif positively ilaalan na guddisuuf okay heera tokkoon cabsisaniif hin kufe. By the way fatana irratti wanni kufnuuf bari heera barsiisan keenya nuu kenne sanii ittiin hojjetiin qo'addaan hunjaanii hin qo'anne you see fatanaan paartii bakka kanarraa dhufaa naannoo kana dubbisaan hunjaanii nuti hin dubbisne. So gaafa fatanaan dhufte maal katabne waan hin beekne katabna then we fail. Ha kufneef garuu waan kufuun nu maleef kufne by the way maaliif heerare seera ittiin bulmaatati seera sanatti applying goone saniif kufte. Nam tokkollee hin qomatin gaafa kufne nama qomanna gaafa moo dabarre waan isin ajaa'ibsiisamee gaafa fide namni tokko maal jedha yes fide jedha gaafa fide barsiisaadha walloleetiin badheefnaa kenne how come kun ilaalcha keeti. Ilaalchi ati kufiinsaa qabduu fi ilaalchi ati guddinaaf qabduutu akka ati guddattu yookaan akka ati kuftu si godha. Akka ati milkooytu yookaan akka ati milkoonni si godha. Akka ati bakka guddoodhaaf dalaydu akka ati kitaaba dubbisuuf dalaydu akka ati karoora kan kee galmaan ga'uuf dalaydu kasii godhu ilaalcha ati qabdu. Ilaalcha jechuun waan hunda by the way. Attitude is everything. Ilaalcha jechuun waan hunda. Seerri kuni seera akkaataa ati itti waan takka dalaydu akkaataa ati waan takka itti dubbattu akkaataa ati waan takka itti yaaltu akkaataa ati waan dubbattuu fi waan ati dalaydu hundaa hogganu seera ilaalchati. Naaduraa kee irra deebi'ee ilaali. Yooni fi gammachuudhaaf maal qabda? Ilaalcha akkam qabda? Maal gammadaa oolta kaja'u taate weel sammuu tante keessa gammachuudhaaf attitude yookaan ilaalcha ati qabdu negatiiviidha. Galgala ganama nama dalagu appreciate godhuu dhiftee ati maal galgala ganama nama dalaga maal inni duutaa miti yoo jettu taate ilaalcha ati dalagaadhaaf qabdu yookaan ilaalcha ati hard workidhaaf qabdu wrongiidha. Ilaalcha santu akka ati hard workera hin taane si godhe ilaalchi kan keessun jiruu tante amma jiruun amma keessa ati jirtu tun qabeenyas haa ta'u dhabas haa ta'u beekumsas haa ta'u wallaalas haa ta'u okay milkaa'inas haa ta'u waan fedhu haa ta'u resultiin amma ati harkaa qabdu tun by the way resultii cumulative attitude keetiiti. Ilaalcha keetiitu resultii irratti qabdu tana murteesse. So
boru jijjiiramuudhaaf boruu tee jijjiiruudhaaf hegaree tee jijjiiruu ka barbaaddu taate ilaalcha kankee naaduraa ta'e akkaataa ati addunyaa tanatti ilaaltu akkaataa itti namoota si wajjin dalagan akkaataa ati jiruu ta'e dalagaa ta'e if laaltu ani ati akkamitti if laalta by the way ilmi namaa kun gaafa uumame rabbiin bareechitu uume rabbiin nu uume qasamii uume khadachii uume hunda keenya wal qixatti nu uume yes tokko gabaabaa tokko dheeraadha tokko diimaadha tokko magaala tokko gurraacha whatsoever tokko qallaa tokko furdaa tokko afaan kana haasaa tokko afaan san haasaa it doesn't matter wanni maatara godhu akkaataa ati itti if laaltu akkaataa ati biyyatee itti laaltu akkaataa ati hojiitee itti laaltu akkaataa ati eenyummaa kee itti laaltu akkaataan ati itti waan hunda laaltu tuni isiitu walii qabamee milkaa'ina kee murteessa so maal fakkaataati akkamitti ilaalta guddina akkamitti ilaalta if akkamitti hawaasa kee kana laalta akkamitti dalagaadhaaf akkamitti dalagaa laalta akkamitti barnoota laalta kun hundinuu meelaaliti seeniti mizaanarra kaa kiiloo meeqa fudhata because ilaalcha santu at the end of the day jiruu tante murteessa waan ta'eef so maal jaa barreessan tokko if you think what you always thought and if you do what you always did, you always get what you always got. Yoni fi wan kalesa yaddi arras yaddi. You see? Wan kalesa yaddi arras la yaddi. Wan bare dengadda yaddi barana yaddi. And if you think what you always thought and if you do what you always did, wan bare dengadda goti amas yo goti. Wan khale goti arra yo goti. You get what you always got. Wan neti argattu ma bare dengadda arkattera. Qabeenyaati arkattes qabeenyuma bare dengaddaati beekumsi kan keetis kan bare dengaddaati wanni hundinuu kan bare dengaddaati jechuudha so ilaalcha kee laali xiinxali ilaalcha kee sirreessuudhaaf ilaalcha kan kee kun kan dallatamuu qabu kan bahuu qabu kan haqamuu qabu kan sirraa'uu qabu kan jallate laaliitii haa sirreessinu so the law of positive attitude waan hunda keessatti ilaalcha ati fi qabduutu دنيا تنادت سميل كيسا سججيرا by the way even بريدين ياتي قبل إلى الجخيت الرادو فقافتو مالجي دكتوري توكو دكتورة كوسمو سيرجري دا دلقا يوخان بلاستيك سيرجري رتي دلقا نموني خون دفنيتي تفولة ساني سيرجري كغورو فيوني في فنيان خيتا كاني ديرة تجاني تي خاننا تولتي يوخان سكارا يوخان غوداني سبرا ديرا قباتني دفني غوداني سخاننا رادا مسيزي يعني نبي دفنجي نموت هدو فين دلقا توريجي نموت هدو دلقا في نم توكو غافا سيرجري تنرا غوبهن يوخان كدو تغنا خنرا غوبهن غمدني بهانجي توكو موغوني في بكس سيرجري رابه فولا غوري بالك يعني كان يجي برين نيجاجي مالي دبينتون خنافس دلقيتين جرا خنافس دلقيتين جرا خون جمدا دا خون جمنه ان افكتين سا فولا سانرتني مولت جي خان جمدا ساني فولي سا بري دارا جي خان جمدين كان سرجرين سان برين نيجي دين قدايت ريسيرش دلقو جل كبه مالي اركجي نخيس متعلمات جرا يوخان سموله ما يوخان انما لما تجرا جي انما تنتيتوني سرجرين دلقت جودي مخنف خانا نينجو جيرا ما نين بري داجي يوني في فتيمي خلفو تاتي definitely reflection خيس يسكت يا دوسوني فولا سرتي مولة تجي فولا سا even دلقان دلقورة impacti كبجي you see أكتر ساعة خانها مو خان يعني دلقات شو بعدوس تلسمرة وانبري دوسلا أنا خانومان أمامي أنا سلا نسيبني خي خانوما أنا سلا هنجود دو أنا سلا هملكاو أنا سلا فان أدو راجع تجارنا مني خراد دلقات رادي متوكو دلقات سرت ملكاو ندندلا أكسوم يجوا so surgery وروني سيناني مالك باسني سرجري هذا لقتني مرة اكتنا منانيتي ميتي بسي إلالشي ساني نادوران إنسان تندل لقتن سون إنجي جيرمني ها بكا ها مدلقة دوجانيتي مالي so at the end of the day سرجري إنساتي سنبريد so at the end of the day دلقان ساتيس ملكاين خيسا ينجرو مالي في إفتي همي الدلقا جرا إفتي ونيني همي أني نافين تاتو درومانو أني نسيبه هنقبو جايتي تلفا خي بعدين أكتبت اللي هنجينا وانكنا أنا نسيبه هنقبون جينا مالي في نمني نسيبه أبين جرو أكو مرة فوس ننجي ربين خسي أومي خنا أومي خدتشي أومي خسامي أومي قدينا فن أومي مالي تكيني فن أومي ملكاينا فن أومي مالي دبو فن أومي so أكاتانو تتيانو في وخان أكاتا اتلوتيوان تكالالوتو نادرات هنية تجيرمو كبا the law of attitude positive attitude وان تكرتي positivity هو واني تكوني هجة مخون واني دلقة مخون واني نرجع يخوني نميدو في ميتي definitely فكيني سنفافو ردو قافتو كو جان كاليجي توكو
موتي تكوف دلقة وسموتي تكوف دلقوي ديمو دفكم خانين نديمنا جاني موتي تشيليسي برا ديمي موتي تشيليسي برا ديمي جيتي في الراخة خلي ماكينة برا قبتي ديمي ري هقول موتي تشيليسي ديمو ليسا وما ركنا متيجي هاي جيتي ماكينة برا ديمي يقولي في ماكينة برا ديمي هركي ساخن قوش علمي هركي ساخن الرامورمي أما سوديمو جيرانو وقوني في دقلة جباتك ودقلة فوقتاتك وخيسا قوغان مرفمي فوداني إسا خانا فودتاني ديمانين خراوانا قودا قدوف وقوني في ديمان بك قودا سندكيتي وقوني في تشيغهي هنتاو قودا رفجاني ديبسان وقوسا للي قارو ما في ديسا جين يمالي so hogguma rakkinni tokkollee rage amma bakka qallichi sun qodaa godhame jee namni dhaga'ee rifatanii fi way osoo hin deemin je'uuni deemee jee mootichinis inni gaafa haamanatti deebiire hay boo asin duune ni jirta qodaa sin gone naan nagaumaa fi meedhii isaa gaarumaa fi jeen sa'atiin kun hogguuni nan sidhiisas gaarii fi naan jette hogguuni fi kana taates gaarii fuma jetta maali gaarii fi nati jettu jennaan dhageessani jeen silaa hinin isinii wajjin deeme makiinaa isin deemtaniin sanitti aanamaatu qodaa godhama ture ani hafu khiyaan harki khiyya qocolamee narraa muramee isaan wanni isaan qodaa godhan suni nama qaama guutuu godhanii beete saniifuu silaa qaamni khiyyaarra guutuu ta'e harki sun silaa qubni khiyya sun madaa'uu baatee narraa muramuu baate du'eetiin ture saniifuu maal jee wanni hundinuu qatahu maaliifi gaarumaa fi jea gaaritti hiikkadha waan takkalee gaaritti hiikkannu nuti hanga ammaa jechuun karaan nuti irra dhufne waan hundaa'u negatiiv ummatti hiikkana so the law of positive attitude jechuun yoo khasaarte waan takkaritti barnoota irraa argachuuf khasaarte yooni fi namni tokko sirraa waa ta'e of course namni narraa waa ta'e jee gammadulleen haa jiraatu dhabu malee obsi positive hin hiikkadhu rabbiin gaariidha bakka si buusuu deema rabbiin waan hin taane sirratti hin uumusi sirratti hin godhusi nagee waan guddoof isin uume so the law of positive attitude haala murteessaadha dalagaa ta'etti jireenya keetitti maatii ta'etti hawaasaati keessa jiraattutti fi akkasumatti jiruu ta'etti fi fayyaa keetirrattis the law of positive attitude murteessaa hogguma hundaa'u ilaalchi ati fi qabdu hogguuf ilaalte rabbii kee galatoonfadhu yaa rabbi bareedaa gootee na uumte galatoonfadhu galgala ganam ni'imaa inni sii kenneef harka inni sii kenneef miila inni sii kenneef maaliif waan dhabdeerra waan qabduutu hedduudha yooni fi hogguma halleehu ilaalchi kan kee positive tahee waan argitu kana hundaa'u karaa gaariitti hiikkatta karaa bareedatti hiikkatta waan qabduutu irra hedduudha malee waan dhabdee miti waan jiru yooni fi ati dabalata galatoonfataa deemtee siif dabala maaliif ballama seera addunyaatu kana yooni fi galatoonfattee siif dabala rabbiin siif dabala yooni fi ati isa galatoonfatte so the law of positive attitude kana fakkaata heerri sadaffaa galatooma